Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessan idduuf lafa jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha nageenyi badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadha jireenyi gaariidha manni keessan qalamiidha fayyaa keessan hin jirtu akkuma beekamu kaani qaaliin keessan maayii kana biizii ta'ee badeen jira jireenyi tun nu balleessituu heddii Saloti nuuf godha. Jaansuudhaan immoo warroota hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidootii fi viidiyoo hammoonaa dalaguu dhabuu kootiif dhiifama baga geessanii soomicha ji'a soomaa ji'a jaalatamaaf kabajamaa kana jiini kun kan dhiifamaa kan araaraa kan itti wal jaalannee ji'a kana rabbii keenyaan ittiin wal qunnamnuudha. Waaqayyo immoo nama akkasiin taasisee ifama keenyas nuuf dhiisee nama ofitti nu haa fudhatu akka badii keenya osoo hin taane akka araara isaatiif dhiifama isaatti jechuudha. Waaqayyo dhiifama isaatiin nu haa yaadatu. Soomni kun immoo sooma nagaa hiikne hiikkaan illee ittiin nu gahu Waaqayyo nu haa taasisu isiniin jedha. Akkuma beekamu samoona kana dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoodhaaf dalaguuf na yaadaa ture garuu haala hojiitu bizii na godha yeroodhaan hin galuun ture sanaadhaa fi har'a waa lamaan qabadhee dhufe innis maalidha akkuma beekamu torbaanota darbaan Itoophiyaa keessatti wanti raawwatame tokko jira torbaan darbee moo torbaan kana keessa almost irra jimaata waan ta'eef torbaan kana keessa jedhama obboleessi keenya tokko daa'ima waggaa meeqa daa'ima waan nyaatuuf waan hin nyaanne adda baasee hin beekne butuudhaan yookaan immoo karaarraa miliqsuudhaani kuma 100 yoo fiddani daa'ima keessan ni argattu kuma 100 yoo hin finne immoo daa'imsa keessanis hin argattanii lubbuudhaanis hin argattanii gocha ilma namaarraa hin eeggamne gocha sukkaneessaa daa'ima kanarratti raawwatamu isaa hundi keenya dhageenye keessi keenya baay'ee cabee baay'ee nutti dhagahamee baay'ee aarree waa hedduus jennee jirra dhugaa dubbachuudhaaf wanti nama ajaa'ibu namichi dhimma kana raawwatuyyuu daa'ima kanaaf akka fira ta'edha yeroo ammaa kanatti kan dhagahamaa jiru ati haguma feetes namni si miidhus abbicha si miidhe san yoo dandeeche yoo dhiira taate abbichuma gocha hamaasa irratti raawwate san irratti raawwachuudha malee daa'ima waggaa 2 waggaa 3 daa'ima harma haadhaa quufee hin beekne irratti haaloo ba'uuni ana akka kiyyetti kun beekumsa jedhee hin yaadu beekumsas miti ta'ees hin beekus hin ta'us garuu namoonni tokko gadhummaa isaanii daangaa darburraa kan ka'e daa'ima lafaa dhufaa abdii maatii abdii biyyaa abdii ilma namaa kanarratti kana raawwachuun isaa baay'ee tokko na gaddisiisee jira akka nama tokkotti jechuudha. Ani hin beeku biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtu namni keenyas immoo akkamitti akka yaadaa jiru I don't know hin beeku dhugaa gaafii naaf ta'eera anaaf akkamitti namni harka maaltu daa'ima hammanaa tana irratti harka kaasee daa'ima kana ajjeesa illiina akkamiitu nama ajjeesisaa jiru jammaree jechuudha. Kuni hojii seexanaati waaqayyo dhiifama isaa haa yaadu nuuf haa godhu malee tokkoffaa amantii keenya irraa fagaachuu lammaffaa immoo waa'ee amantaa ofii beekuu dhabuurraa seexanaan marfamuu seexanaan ajajamu seexanaan bitamuu jara warroota jirantu gocha akkanaa raawwata waaqayyo gocha akkanaarraa nu haa baraaru dhugaa daa'ima kana immoo waaqayyo haa baasu. Abbootaa fi haadha isaa waaqayyo dhugaa isaanii baasee gadda kanaas waaqayyo isaan haa baasu.
dhugaa. Hamilee isaanii cabse. Kaayyoo isaan of duratti qabatanii socho'an, kaayyoo isaan boruu isaanii of keessatti qaban harkaa balleesse. Baay'ee namatti dhagahama. Kanaaf gocha akkanaa kana Waaqayyo irraa nu haa oolchu. Balaaleffachuus qabna. Hundumti keessaniyyuu balaaleffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inni dabalataa akkuma beekamu hangafni Oromummaa kan taasise dhiiga keenya, sabni keenya, lammiin keenya, abboonni keenya, harmeen keenya Booranaa irratti nu harkaa dhumaa jiraachuun waan dagatamuus waan irraanfatamuuf miti. Akkuma beekamu yeroo darbaniif Boorana keessatti hongeen giddugaleessaan horii waan bishaan dhugan dhugaatiin dhabamaa ture sun giddugaleessaan laallamee ture. Haa ta'u malee amma bifti sun daran cimee horiis fixee san biras darbee nama fixaa jiraachuu dhagahameera. Kun immoo waan baay'ee nama naasisus nama rifachisus. Ilmi namaa akka mukaatti goggogee, ilmi namaa akka lafeen isaa akka mukaatti ol bahee barahaa san keessatti iddoo hirribaa waan dhugu dhabee horii isaa lafa dachee irratti ol guutee horii babbareedaa akkasitti babbareedu san lafeen isaa ol bahee ilaalee osoo horii isaatiin gubatu immoo ilmoon isaa lafeen isaa ol baate yoo ilaalu maaltu itti dhagahama yoo ni ilaalle tilmaamuudhaaf nama dhibu. Booranni seenaa isaatittis yoo laallama ta'e Booranni gaafa bishaan gaafattu aannan namaa kennaa jedhu deemee arguus baadhus dhagahee hin jira. Har'a garuu Booranni aannan kennuu miti bishaan afaanitti qicatu dhabee Oromoo koo na qaqqabaa, Oromoo koo na dhaqqabaa jechaa jira. Maarree nuti abboota keenya kan Booranaa, harmeewwan keenya kan Booranaa, obboleewwan keenya kan Booranaa kanaaf hamma dandeenyuun qarshiidhaanis ta'ee miidiyaalee qabnu hundaanuyyuu sagalee ta'uudhaan namoota gargaaruu qabanii fi akkasumas qaama dhimma kana ilaallatu mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas federaalaa dabalatee dhimma kanaaf akka furmaata kennan hundumti keenyayyuu sagalee haa taanuufi. Uummanni kun nu malee maal qaba? Nu hoo uummata kanii malee maal qabna? Gaafa uummanni kun iddoo itti galu, iddoo itti bulu, iddoo itti rafu, waan nyaatu dhabee mana isaarraa galabaa luqqisee natti dhimmisuu natti haa dhimmisuu jedhee horii isaa fayyisuudhaaf galabaarraa fudhee yommuu nyaachisu nuti ijoolleen Oromoo maaltu gara jabeenya akkamiitiin callifnee ilaaluu dandeenya ree? Hamma dandeenyuun uummata kana duukaa dhaabbannu, uummata kanaaf sagalee haa taanu, uummata kanaa haa gargaarru. Kuni dhimma Oromummaa, sabummaa qofaafuu osoo hin taane dhimma namummaa qofa kan ilaallatudha. Gochi kun Booranaan filateetii miti kan dhufe. Kuni kennaa Waaqayyooti. Hongeenis dhufuun isaa, qananiinis kan fidu, hongees kan fidu Waaqayyo qofaadha. Maarree ijoolleen Oromoo kan taatan hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana sheer godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo miidiyaalee qabdan hundarrattiyyuu sagalee uummata Booranaatiif haa taanu isiniin jedhaa. Amma yoonaa waan afaana turtaniif guddaa galatooma. Turtii viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii koo subscribe, like, share godhaa. Akkasumas immoo warroonni viidiyoo yommuu gadhiisus yommuu lakkisu dhuftanii na daawwatan hundi keessaniyyuu guddaa naaf galatooma.
baay'ee sin jaaladha. Amma viidiyootiin biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa.